Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota chaanaala Ogummaa fi nageenyi keenya kabajaaf jaalala bakka jirtan maratti isin haa goonsaniin jedha. Kutaa 5ffaa barnoota suphaa mobaayilii keenyaa irra waliin ilaallaa. Innis maalidha jettanii akkaatti bakka miimooriidha ittiin jijjiirannu jechuudha. Bakki miimoorii gaafa sibiilli ishee gaafa caccabdu miimooriin nun dubbisu jechuudha. Kanaaf bakka miimoorii kana akkamitti akka jijjiirree akka haaraa isa jalqabaatti deebisnu steeppii baay steeppiidhaan isin agarsiisa. Duukaa deemuudhaan hordofaa isiniin jedha. Kanneen YouTube chaanaalii Ogummaa Tuubiif haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii chaanaal keenyaa ta'aa isiniin jenna. Egaan amma bilbila kanaa hin hiikna. Jalqaba irratti bilbila kana hiikuudhaaf hiiktuun nu barbaachisa. Boolla miimoorichaa kan cabe sana yookiin kan rakkoo godhate kanarraa baasuudhaaf wayiin qabnee irraa fuudhuudhaaf qabduu wayiin nu barbaachisa jechuudha. Peestiin nu barbaachisa, liidiin nu barbaachisa, bilooyerii yookiin goordaagii wanti jedhamu meeshaan ittiin ho'isnee baasnu nu barbaachisa jechuudha. Kaawiyyaan illee meeshaalee ittiin mana hojii suphaa mobaayilii hojjennu kamillee qabaachuun irra jiraachuudha. Kanaaf warreen bilbila hojjechaa jirtanis ta'e warreen immoo bilbila hojjechuudhaaf jalqabuuf yaadaa jirtan viidiyoon kun waan isin fayyaduuf sirriitti hordofaa. Egaan amma silkii keenya kanaa hin banna kabarii isaa guutummaa guutuutti irraan baasna jechuudha. Guutummaa guutuutti kabarii isaa ergi irraa baasneen booda bilooyerii yookiin goordaagii keenya dhumarra kaa'annee hanga 500tti lakkoofsisuu qabna jechuudha. Kaan 480 irra ga'ee dhaabbataa kiyya immoo 500 irra ga'a hamma dhumaatti itti butuudhaan ho'ina guddaa akkasii laatee irraa isinii baasutti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Egaan suuta jennee akka kanatti ispiikarii isaa kaameeraa isaa gagadhiisisnee boordicha walumaa gala isaa irraatii fuudhuu qabna jechuudha. Kabarii isaa wajjin gargar baasnee jechuudha. Stiikarii yookiin kiiboordii ishee xaqi jettu kanallee irraa baasuu qabna. Maaliif yottanii pilaastikii waan ta'eef hin gubataa jechuudha. Pilaastikii kun irraa ba'uu qabaa jechuudha. Kun gargaartan kanaas isa irraa baasnee iddoo sirrii kaawwannee booda ergi hojjennee xumurree booda itti deebifanna jechuudha ijoollee. Egaan amma akkasitti ergi kaawwannee booda wanta nuuf qabu irra kaawwanna jechuudha. Liidiin koo guutuu waan ta'eef hin ulfaataa naa qabaa jechuudha. Achiin booda amma goordaakii yookiin bilooyerii yookiin ho'istuu fayyadamneetu isa kana jechuudha irraa baasna jechuudha. Peestii itti dibachuu qabna akka dafee nuuf gadhiisuu fi darbee immoo kontaaktii garaagaraa akka nuuf eeguuf peestiin nu gargaara jechuudha. Peestii iddoo liidii qabutti gochuu qabdu jechuudha. Goordaakii sirriitti ho'ee kana gaafa jala saaraan itti qabnu ho'isee guutummaa guutuutti gaafa nu gadhiisu qabduudhaan qabne irraatii fuunaa jechuudha. Amma sirriitti ho'aa jira goordaakiin kiyya irraa darbatamtee buteetti jechuudha. Kunoo kana fakkaata ture. Egaan amma isa qopheeffannee jirru saaraa sana jechuudha. Bakka kanaa kan buusnu isa fayyadamne jechuudha. Haaressinee lafa keenya jechuudha waan kana. Kunoo kana fakkaata fayyaadha kuni. Ammallee viidiyoo hordofaa amma dhumaatti ilaalaa akkasii galutti.
Egaan bakka raabkisa kanatti liidiitti daddabalannaa jechuudha. Liidii xiqqoo xiqqootti daddabalannee akka sirriitti wal nuuf qabatu goonaa jechuudha. Peestii fi liidiidhaan wal nyaachisnee jechuudha. Kaawiyyaa keenya fayyadamnee peestiin kontaaktii akka gargar nu eeguuf nu gargaara. Akkasittiin ergi gargar babaafanne jechuudha. Iskii gargar baafannee booda amma immoo isatti qayyarru kanallee peestii liidiitti gochiifachuu qabna jechuudha. Miilli isaa akka nuuf qabatutti isatti illee liidii daddabalachuu qabna jechuudha. Miila isaatti liidii sirriitti itti gootanii isin rakkisu jechuudha. Wal qabataa jechuudha sirriitti. Eeggattanii suuta jettanii qixa isaarra kaawwattanii qabduu keessaniin itti sirreessitu jechuudha. Gordaa keessan jalaan itti qabdanii gaafa inni ho'aa deemu qixa isaarratti itti eegaa deemtu jechuudha. Itti sirreessaa deemtu jechuudha qabduu fayyadamtanii. Harkaan tuquun dhorkaadha. Harkaan tuqnaan isin gubuu danda'a waan ta'eef qabduu keessan fayyadamtanii qixa isaarra sirriitti akka inni qixa isaarra galutti itti sirreessitu jechuudha. Yeroo inni liidii isaa danfisuutti qabu. Akkuma argaa jirtan kanatti jechuudha. Amma qixa isaarra naaf galee jira jechuudha. Bakka amma xinnoo ishee akka nuu qabbanaa'uuf eegna. Egaan amma sirriitti nuuf galee waan jiruuf qodaa isaatti yookiin kabarii isaatti deddeebisnee miimoorii galchinee ilaaluu dandeenya jechuudha. Hojjetaa fi hojjetu isaa walumaan haa ilaallu. Haala gaariin fayyadamee waan jiruuf kabarii isaatti galchinee ilaallaa jechuudha. Bakka xinnoo irraa ol ka'ee jiru yoo argitan liidii isaa nyaachisuu qabdu jechuudha. Miila 8 qabdi. 8 ishee qabachuu qabdi jechuudha boordii ijji walitti. Gidduutti immoo ogummaa xabiidhaaf haaraa yoo taatan sabskiraayib gochuudhaan viidiyoo kana laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Chaanaalli kun chaanaala barumsaati. Namoonni barumsa barachuu barbaadanii darbee immoo koomentii keessan jalatti maal irratti akkasiin hojjetamu akka barbaaddan koomentii naaf barreessaa. Gosa maal irratti akkasiin hojjetamu yoo barbaaddan jechuudha. Sooftiweeris haardweeris hojjechuu waan hin danda'uuf kan feetan irratti gaaffii keessan gaafachuu koomentii jala naa kaa'uu dandeessu jechuudha. Gaamma kabarii isaatti deddeebisnee miimoorii galchinee ilaalla jechuudha. Spiikarii isaa, kaameeraa isaa fi baatirii isaa iddootti deebisuu qabna jechuudha. Egaa guddeetti deebisnee kabarii isaanii qolloofna. Ergasii muda kabarii fuuldura isaas itti goona jechuudha. Cabdee lafaan jalaa buutee turte. Egaa nama miimoorii galchinee ilaalla jechuudha. Hojjechuu dhiisuu isaa cheeggoonaa jechuudha.
miimoorii keenya galchinee silkii kana banneetu hojjeteeraaf hin hojjenne isaa adda baasna jechuudha. Yoo hojjetee hojjechuu baate immoo maal akka goonu walumaan ilaallachuudha. Hin hojjenne jechuudha. Maaliif akka hin hojjenne isinitti himu miila hin qabatintu jiraachuudha. Boordii hojii waliin qabanne jiraachuudha. Kanaaf kaawuyyaa keenyaan tuma kabariin baniin suuta jennee caafii kaawuyyaa keenyaadhaan liidiitti dibna jechuudha. Xiqqeessinee liidii xiqqoo fayyadamneetu qixa waan irraa ol ka'aa fakkaatutti liidii xiqqoo dibna jechuudha. Qixa irraa ol ka'aa fakkaatu miilli tokko yoo quunnamuu baatee hin hojjetu waan ta'eef liidii sirriitti nyaachuu qabachuudha hordoftoota keenya. Iski amma egaa sirriitti ergi wal nyaatetti miimoorii galchine amma immoo laallachuudha. Walittis bu'uu hin qabu jechuudha. Caafii kaawuyyaa qaragee ta'eenti gargar babaasuu qabdu jechuudha walitti bu'e. Amma immoo laalla. Amma bifa ajaa'iba ta'e miimoorii nu fudhatee jira jechuudha. Waan daawwattaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Yaada qabdan koomentii jala naaf kaa'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Kutaa 6ffaan walitti deebina. Turtii gaarii. Jiraadhaa isiniin jaalladha.